bultiin adii guruutti ummata biqiltuu porofaayilii kaaddamaa ilooviti jettee qixaatii lammataa deemtee feesbuukii kan kee irratti biiftuun anaaf haraam nama biraatiif halaal jettee poosti goota. dubbiin jabdu badammata yaa badabbaa Wekin adabbiidha waan ta'eef egaa waamin jedhaa fudhaa. Warri gara biqiltuu jirtan taaptaap godhaa isin maal tataan ummata keessatti na dhiiftanii na laaltanii dura keessa jira. Mucattiin tun miidhamtuudha biqiltuun miidhamtuudha halbalaa malpappaam jetteetiin nama waggaa meeqa jaalatteen jechuudha onneen isii cabeetiin jedheen addaan bahuu jirti. Kanaaf waggaa meeqa jaalatte? Warri jaalalabeettan. Waggaa meeqa jaalatte? Dhiisime ana beekaa. Sitti mattee keessaati. Amman beekti bar waan ofiin beekti bar sirriitti. Ani jaalalli maal akka taate waan beekuuf nama jaalala qoosoo miti. Ani jaalalli maal akka taate. Inshaallah anaa miree namni jaalala inshaallah inuma hin godhu wala qixaatii kana lameen hin goota laal bahuun hin jiru bayuun hin jiru. Inuma hin godhu qixaatii kana lamaan. Waan ofii waan si gaafadhaan. Eessa jira? Mee nama jaallatan imoo isaa irraa xalafatanii waastaappii irraa xalafatanii. Dabilii guys dabil. Dabil keessaa yeroo ma'ee bakka biraa deeme telefoona biraatiin na hordofti akkasiin godhanii nama jaallatan. No irraa xalafatamuudhaa fi jaalalli dhufu wayitu hin jiru. Jaalalli kan dhufu just onnee irraa wal jaalachuu wal kabajuu irraan dhufa malee irraa xalafanii eeganii fi miti kan dhufu. Kun gabrummaadha isaa? Gabrummaallee osoo hin taane cinaa bilisummaati. 50-50 dha bakka gabrummaa fi bilisummaa wal make. Namoonni saashin hin jedhi bar. Ni ammoo sila dabiliidha faamilii mana kiyya dabiliidha yalla. Kuma lama haa gallu taaftaaf godha kuma lama. Let's go. Kuma lama haa gallu hundi keessanuu qaxaaqaxa. Namoonni saashin hin jedhi bar. Eessa jira? Mootu abadan. Immoo. Family kiyya family jaalalaati baritti muddaa sin jabaadhaati. Wanti namni ilaalaa margitanii indoom laal irra caalaan namaatu iyyuu biiftuu walii biqiltuu waliin si jaallatan. Laanme taabtaabii mana biiftuutii fi taabtaabii mana isin nama haganaan teessanii kuma tokko wayin jirtanii bar maal gootu taabtaabii gootanii teessanii ilaaltanii masoo jiran nagatanii. Nama uummanni waliin si jaallatu laali mi argite luk taabtaabii isii laal kumaa 100. Waraana qabdi bara. Waraana ajaa'ibaa malee. Waraana tiiktookii miti baay'ee kan wal mo'anneen waraana biraati. Yalla galtan. Thank you. Ina gabrummaa jalaa bahu morena gabroomsi tagayettu yeroo dhibbarra deemee. Ati silkii kan kee ol fuudhi ka suuraa yookaan ammoo tapha sadaffaa tapha guutuu suuraa biqiltuuf duuba keettee teetta. Abshir. Yaa suuraa biqiltuuf duuba keettee faarsuu dhukettee. Abshir jedhaayyuu afaan guuttatee. Adabbiidha bar. Adabbiin fudhataadha qoy kan lakkaa jirti bar. Adabbii jijjiirri jetta malee abshir jetta hundumaa. Lammataa fi qoy kan dhiiroof isaan dhaggeeffata waan. Jamal kuma sadii hin galle qixaatiin keessa. Kuma sadii abibti kuma sadii ati fira sii kennuu qabdu kuma sadii eenyuuf sii kenna firan qabdu. Abibti fira kiyya maal argitee akka tokkoon kan naalolaa. Waanuu fi adabbiidha misaanoo. Adabbii tokkoffaa qorataa koo biiftuun anaaf haraam nama biraatiif halaal jettee poosti gootan feesbuukii peejii feesbuukii kan keetii irratti maaliif yeroo peejiin feesbuukii kan keetii jalan jira gizeen laalu ka biiftuu faarsituun argaa geemii kana balleessaan isin gaafa biraa wanna godhaa hundi keessanii ijoorraa duuba deebi'a. Eeywa qaama mana ergaa. Kaya. Iya. Yalla qaba. Gama Facebook kan keetiitiin biiftuun naaf haraam nama biraatiif halaal jettee poostii goota jechuudha. Family jabaadha. Tokkoffaa lammaffaa immoo piroofaayilii Facebook kan keetii TikTokii kan keetii kaayatta. Onnee diimtuu irra keettee jechuudha. Hayyee. Lammaffaa immoo of duuba keetteetiin walaloo jaalalata dudda qarxam nama goota jechuudha. Haadha faatee onneen goddetanallee akka abdiinatti furtu. Walaloo bareedduu akkasii jettaaf. Walaloo maqaa daa'imni walaloo jedhu. Isin sitti dubbatteetu qofxoon jettee ijetti babaasuu qabda laal. Hey jedhiin. Maqaan daa'imni walaloo jedha. Maqaa abbichaan daa'imni walaloo jedha. Suuraa isii duuba nuu kaayitii let's go. Inshallah suuraa walaloon tokko moo laa walaloon qofa addaadha. Qixaatiin ka isaati ati kan kee ganaa si eeggata cadhisi. Habibti never qixaatiin keenya tokkuma.
Doktor Biiftuu kan jedhamti. Biqiltuuf jetta biqiltuutu si moote barqixaatii biqiltuuti. Abaaboo kudhan gaayis abaaboo kudhan. Gaayis namni tokkichis chaalenjii banaa. Namni tokko banuu hin danda'a namni tokko. Yookaan nama garagaraa kudhan yookaan nama tokko. Waan nam tokko waan wal darba. Xiqqishaaf. Jechuun bakka isuma maqaa Biiftuun gara sitti deebisa. Wanni isii maqaa Biiftuuf bahe ka Biiftuuti san dhiisa akkasii kiisii duuba biqiltuuf bahe barbaadan. Biqiltuuf baaftu. Ila ka obboleetti baasiif ka biqiltuu obboleetti keetiimi obboleetti koo biqiltuu jalqabi obboleetti keetiimi beektaas jammaa. Walaloo jaalala malee walaloo obboleettiin qabu kan. Akkas bakka akkana kun kan dhiira akkana barbaaduudhaaf an haati faatee gammaa heeruma malee taa'e. Dhiira akkana qusxaannaa kana barbaaduudhaaf. Mee walaloo jaalala jedhiif lama ishee wal agarraa mitiire wal agarraa sun jeebar. Dabli. Xayyib. Beekoo nan barbaada. Xayyib jedhaar tabar. Nan barbaada qoy adabbii dabar. Adabii wanti jedhamu ni baabba. Adabii keessa laalladhu waan adabamtuu fi waan adabam. Akkanummaa gaaris. Xayyib. Feesbuukii irratti hin gadhiisa. Kalaas deemtee Biiftuu amma laala Feesbuukii kan keeyyada jedhee Feesbuukii kan keeyyada jedhe. Biiftuun nama biraatiif halaal anaaf haram jettee poosti godhe. Let's go. Tole. Okay. Opliin godha. Dhiifama shabakaan adda barbaadaan. Asiin argaa jirtanii asiin gadi jettee bahi jettee. Takka ittiin barreessee dhugaa rabbii. Kanaafuu deebisi ati kootu deebi jedhiin. Hin jedhuudhaan isinummaan jedhaani. Deebuu qaba deebi jedhaani. Diina diiddi halkaniin dhuftee kan waggaa meeqarra qabsoofnee danfiitti nu jige. Walagaa kootu. Deemaa Biiftuu irraa kan filachuu qaba anta gaafa jaalfatii loosan deemaa isin waan Biiftuu irraa kan filachuu hin beektan isin deemaa yalla. Ta gaafa jaalfatii loo irraa kan filachuu barbaadan ta gaafa ibsaa fa'a. Abbaati. Jaarsummaa meeqa walitti dhiyeenyarra. Maal jedhama? Maal jedha jettee giraasi galee. Deemaa fida. Deemaa haati faate si barbaadde jedhanii dhaqaati. Way qabsooti. Patriarcanii kadhaman. Aishi. Alachu. Deebisa. Bagai jiraata. Akkanatti taphannamoo. Abba. Eessa dhayite? Tii dhufan kaa jarri waan ofii jalaan qabaa? Hin qabin. Ani deebiraa bahe. Hin qabin. Ijoolletti walitti nu buusuuf bara. Wallahi walitti nu buusuuf. Kun dubbii badaadha hin qabin. Namni liqe baga liqe isaa. Viidiyoo nu dhaggeeffataaraan silkii biraatiin jirti. Bagi miliqe. Waan hin taane bara waan mamnuu waan hin jedhamne. Kii waan ansi dhabuun fedhu dhugaa dubbachuuf na dhabuun feetaati. Tahee. Na dhabuun feetaa. Otoo akkas jetti har'a lukaan suudii dhufu halkan kan. Utuun jedhee moo inaartaa dhugaa utuun. Wallahi inaara. Qasama billaa kama dhugaa kama noormaali dhugaa namummaa inaara. Nyaanni tayyib. Utuun suuraa si dhaqee maxxansi waan hin taanedha malee kun. Suuraan immoo tasuma bada. Tokkoffaa suuraa isii duuba kaayiti walaloo jedhii jetti. Lammaffaa biiftuun anaa haraam
nama biraatiif halaal jedhii jette kun bar waan yaadamni waan ofii bar bilxiidha bar waan ofii kun immoo dhugaa dubbachuuf kiis godheetti yoo barbaachisaa ta'e kiis godhi jetti bar adabbii hinan sodaadhaan bar kiis godheetti wallaahi deebitee immoo guyyaa waawii narraa kafalachuu feeti bar jaalfaadiloo waliin taphannee jaalfaadiloo jaartii biraa akka fuudhu firaankii irra dalaynee ture jaalfaadiloo waliin. Shamara bakka buusin yeroo waan akkasii dubbattu yookaan nama biraa wajjin asitti amzaa fa'i wajjin taphannee minaamin jedhi maakii fa'i jedhi sobii bakka buusin maqaa dhiiraa natti maal. Atillee nama irratti jalqabdee bakka inaafaa. Laa maqaa dhiiraa waa. Nama wayii waliin geemii taphannee jechuu. Mucayyoo wayii wajjin jedhi bas. Mucattii wayii wajjin geemii taphannee piraank irra hojjenne. Kazaan piraanki san aarte ishiin immoo har'a waan sanarraa kafalachuuf. Amma lamuun dhiiftu beektaa teessee nu caqacaqti beektaa. Nurraa gadi hin buutu. Haa ta'u garuu nurraa gadi hin buutu. Khayr inshallah. Jijjiirin jettuun ati qixaatii qoyi. No, an baay'ee amma isin hin beekti beekaa akkas gooti beektaa. Jijjiiri yoon jedhe ammas muskila kabiiriidha. Isin qixaatii dhabdu qixaatii gurguddaa si qaxxaati qoyi asiin jala seenee biqiltuu ilaalawaa isin jedhaa jara lameenuu qabaame. Yoona nu laalaa jiru wallaa isaan lamaanuu. Yoona nu laalaa jiru. Nullee isaan laallaga. La amma yoona waan ofii hin ilaalin jedha artila. Isin laalaa jiru jedhan warri koomentii isin laalaa. Maal gochuun ilaalu isin amataan jiran dhaqee. Ramadan sudah menjadi jadi apa karena mana sof mal betul dah Nuti isin kun kamu ya ina na tadi. Asii achi silaadha asii gallaalaa qoyi. Waan ofiin laalti amma. Menjalan menjamu. Menjalan menjamu menjamu. Mungkin tadi Pak kalau cara dibahas itu mana cepat. Ini kembali tahu orang Miidiyaa nagaruu jechuun wataabtaa biinki ilma xiqqishuun naaf hin jira ba'alla. Miidiyaan galchaame sin. Uummata fikiriiti. Qorataa. Atamma yoo uumamte naaf adabamtaa? Wallaa? Yoo kuma lamaan namoota si adabamu. Yoo kuma lamaan okay. Yoon si immoo harka kee akkana ol qabdee har'a malee yoon dhiira biraa akkana harka kanaan harkaan qabe harki koo asitti laanchiti. Harki koo Innis kaa. Harki koo deebi'ee fira koo malee orma biraan qabin tokko. Takka. Hidhaati lammaffaa. Lammaffaa yoon dhiira tokko harka isaa ta'u bakka fedhe haa ta'u yoon akkasitti. Harkuma fitti dhumate kaa qixaatii bira jijjiirkaa kama dhiiraa qofa muluu na qaxxaatamu. Qoyi kamma hidhii dabar isa dhungatu jalqaba harka ture bar. Hidhiin koo achumaan areeda baasu asirraan shana akka kan dhiira asii na baasu. Sadaffaa shaadaa qabatta. An muslima bar sana si fakkaadha kana laata. Shaadaa isa gara sanaa miti isa gara bultii qorataa jetta. Yoon si malee nama tokkotti eerume ollaa fudhatu jetta. Qorataa yoon si malee ollaa fudhatu maaltu onna fudhatu? Silaa akkasii bar.
yoonatti neerum silaan taa indoo asitti ani fakkuu kana uffoo har'uma sirraa dheengadduma sirraa dhagaye bar qonnaa fudhatu kan akkasi bar yoonatti gubbaa neerum taa'ee isin bulchaayu qoy gubbaa gadi isin laalaa ol deeme dhugaa dubbachuu natti neerumtu taana maala ishee hidhachumaan ol deemuu dabare bakka san kanneen keessaa waan qaxxaamanuu beekaa isin taaptaaf godha yoo na qaxxa'eef yookaan anuun qaxxaa dhaggeeffadhu kan tokko tafe bar lama jenneedha tokko tafe inni lammaffaan immoo mootii onni kakuu kana situ Saa'udii keessa barate moo aadaadha kun an kakuu kana tasma yeroo jalqaba dagaara kakuu miti inni sadaffaan immoo dhattee suuraa koo onnee keessee bakka kanarra isii nama dhungattu sana keessee asirra onnee laphee kanarra keessee mootii onnee koo teette yookaan abbaa ijoollee koo abbaa ijoollee koo ja'an gara fuula duraatti. Abbaa ijoollee kana dhiiftuu bakka hundattuu. No, inaafuu akkatti hafuu ani ijoollee nan jaalladha maaliif. Hayya atta godhanam akkas jedhee akkam godha. Eessa fida? Maal sii dhungattu moo? Tokkos. Akkas godhee suuraa kan kee kan akkas godhee akkam godhee dhaala. Sala. Isi ashaangullititti isii nama dhungattu imoojitti isii nama dhungattu tokko asirra keessee tokko adda kanarra keessee onnee tokko laphee kanarra keessee deemtee Facebook irratti maxxansita. Mootii onnee kooti jette. No abbaa ijoollee koo ja'an gara fuula duraatti maxxansite mootii onnee miti. Qixaatti dhibba naqattaa ta'a anatu si qaxxaa kan bar ookaa anuu si qaxxa'uu danda'a anatu si qaxxaayyuu. Akkanan qaxxaane dhibbaan ofitti amanan inshaallah. Lakki si qaxxa'a. Mi ababaa 14 naa kenna. Garuu amma goota miti. Naa kenna. Yoon si moo asuma teessee goota saa? Yoon si moo asuma teessee goota. Ababaa 14 yookaan shittoo tokko. Yoo ati namooti immoo. Asuma teessee goota tuun ilaa. Qixaatii kanneen keessaa kan fedhin filadha. Kan feete filatta. Eshi. Ni ta'eera? Kamiin filattu? Yeroo qixaatiin ga'e filadha. Waamtee barkalaas. Immoo malee. $1 million. Thank you, Galatoma family. Asii illee taap godha. Push godha. Galatoma warri taap godhan hundi keessan ulfaadha. Qophaa'a egaa suuraa gosa isa poosti gootudha ilaale. Deemtanii ilaaltanii dhuftu warra jalaatan. Shabakaan achi naan arguu didi telefoona koo argu. Hussein makana ya Rabbi ki jazuma sa kana tam goda bare wallahi Hussein na wali na rabba wallahi kan jaalladhu uqsim billah Husseinin kan wakati garana nyaatu bakka hundan na jala lafu la bakkuma hundatti sin jedhe bar mana kaminu tanan bakka no wali fiige wallahi kan itti garana nyaatu jala ko fami yana yo akka amma jaallatan nama baay'ee gaarii warti namoota isaa akkasiin deemtee godhattu mee ilma ilaalla dhugaa dubbachuu mee gootummaa uummatii ilaalla. Uummata bira dabarsa nin qaxxaanii illee dhukkee irraa kaaseen qaxxaa. Wayii takka achiina nyaatte dhayxe. Gaal galatoomi. Itti muddaa. Yaa salaam. Jaaliin sarmuu galatoomi. Muma xiqqoon nu caalaa rabar gaa'es. Itti muddaa wallahi inni ilaalla mee gootummaa uummatii ilaalla itti muddaa. Har'uma gootummaa si ilaalla. Galatoomi. Zaaraa galatoomi. Falmata
falmata galatoom siifu galatooma hundi keessan ulfaadhaa. Yalla let's go yalla deem maal inni qixaatii tokko areenni asirra naa ba'u jedhii jette. Lama no areeda qofa miti walla akka jette hidhii kee gubbaa areenni naa ba'u jedhii jette. Lammaffaa dammoo yoo nam biraa ijaallaale samiin onnaa fudhatu jedhii jette. Sadaffaa suuraa kee irra godhii jette isaa. Suuraa yoo ammarra godhi jette tokkoffaa jabu bilbila kana irra godha jedhe. Bilbila kana jedhe biin kana. Kala suuraa uma deemtee. Filannoo kooti. Okay deemi akka feete godhu. Utuu garuu suuraa irra gootee natti tola. Taap waraa galatuma alfaadha. Suuraa irra godhi kalas na jaallattamti suuraa. Amma suuraa irra godhuun naaf amma sa'aatii kana suuraan naaf hin mijatu tokkoffaa feesbuuka silkii kanarraa qaba garuu suuraa kee silkii kanarraa hin qabu. Lammaffaarra yoo asirraa bahee godhuu rakkoo hin qabu. Kaani dammoo areenni asirra naa ba'u jedhee filadha yoo baay'ee. Asirraa baatee goota wallaahi billaahi hin dhiisummoo asirraa baatee goota malee kalas hin jijjiirru suuraa mul'atu bas. Wal ilaalla jechuun dagachuun hin danda'amu goba gabaadha. Okay amma namoota isaanillee jechuun deemee waan anillee deemee suuraa irra keessisa. Iddoon profaayilii kee godhisaa iyyuu profaayilii kiyya kan tiiktookii kana suuraa kee godhachuu qabu. Peejii isaa guddaan tiiktookii kiyya kanaami. Kois profaayilii dhaquma qabda miti feesbuukii profaayilii dhaquma qabda bar. Profaayiliidha? Profaayil feesbuukii godhatta bar. Poosti godhette malee profaayilii hin jenneti. Poosti. Rakkoon qabu poostii haa godhamu poostii haa ta'u malee. Rakkoon qaban poostiin godha rakkoo hin jiru. Isinillee namooti isaatii ni profaayilii irraa kaawwatu. Tole hin dagatin. Yoo amma mo'amte immoo harka kee ol qabdee laa. Akkasitti ol qabdee. Qorata abbaa ija kee muddee akkasitti lamaan isaa muddee. Qorata abbaa ilmaan koo ja'an gara fuula duraa. Bismillaahi dhiibi. Ilmaan koo kana qixaatii keessaa nagarrame iyyuu. Abba qixaatii keessaa dhiisi kan. Isa yeroo mugan beektaa yaanni nama gara rabbii ol deebi'a beektaa du'aan hin qeebalama waan ta'eef yoo sobdee fachumaan sirriitti qeebalama. Inni galee sirriitti qeebalama. Jahan gara fuulduraadha. Yoo achi ol ta'e yoo maal goota? Ma rakkoo qabu haa ta'u ja'a ol ta'u rakkoo qabu. Waan rabbi kennu maal beeda yoo achi gadi ta'e yoo. Du'aayidha wanti kun waan ati kadhatte sii kenna rabbi. Sanuu bara abbaa ilmaan koo jahanii jedhee adda bara. Jahan ta'uu ja'a ol ta'a ja'a gadi ta'a sun kennaa rabbiiti. Tokko jedhi ka hayyee keessaa filatta. 2 yeroo 20 qorataa koo jette yeroo 20. Laayi kudhanii sii godha bakka hin gaayi kudhanii sii godha. 3 Sadaffaa. Sadaffaan maali? Sadaffaa warri kan dura na jaallatan lafarraa haa dhuman itti abaarta. Jechuun jaalala isa gara bultu. Jaalala godhani maamti. Warri kana dura na jaallatan haa dhuman lafarraa itti. Yeroo 5. Abeeku moo kam akkamitti yaani akkamitti beekan? Warri kana dura naa faqqartan lafarraa dhuma warri kana dura naa faqqartan lafarraa dhuma itti yeroo 5. Waan na godha riskii ofii nyaatanii. Hai wallahi hin jedhu. Adabbiidha bar keessaa filatta filannoo keeti. Galatoon Hussein galatoon. Namoosisuu murate bakka gamni sun immoo. Galatoon. Walii gallee. Zeddoo koo. Kamiin filatta?
Qoyka. Namu. Tokkota fi qoyka. Yene wad. Het. Tokkota fi qoyka. Tokkommoo profaayilii kee torbee tokkoof irra na goota. Profaayilii Feesbuukaa torban tokkoof. Inni poostii amma gargari. Inni profaayilii torban tokko profaayilii na godhatta. Maayikiin geetta laal. Mata duree isaatti immoo maayikiin geettee irratti barreeffatta. Akkasii. Wallahi. Ani koota utuwati natti nimin mootii onnee kooti jedhee achi jalatti barreeffadhe. Ammaan ammoo wanni jedhi. Dhibbala manaaf. Dhibbala manaaf ammoo wanni kaamma. A'uuzu billah. Mo'amte bas. Ammatti wal muun kee wal. Wallahi kum lama wali bare qixaatiin kum lama wali. Kan duraa qofa qixaatiin irraa qaba. Kamma hin ta'u kum lama wali. Ila kum tokko 999 ta'an hin furadhu. Hey, doctor. Dagay, kum tokko 999 ta'an hin furadhu. Maaleesh. No. Akkana gabu. Inni guutuu qaba laazim. La ilaha. Waa anjennaan gabruu mamatana yaadata. Waa anjennaan gabruu mamatana yaadata. Eessa waa afaanii ol baafadheen dubbadhame anam. No. Adabbiidha. Kuma tokko hin jenne, kuma lama hin jenne, kuma 500 hin jenne. Laa kum lama siin jedhe bisimii jedhe qabnu kum lama siin jedhe kan duraa kum lama siin guna adabame kun dammoo ila takkitti ababaan takkitti irraa herdhannaan inni hin qaxxaamu kum lama irraa achii ol yoo ta'e malee. Okay, yoo jette rakkoo siin amanaan. Kun akka kee siin shakku barakkati na shakkitu. Eega siin amanaan. Kuma lama jette tole. Waan fedhe na adabda. Waan isin fedhe na dabama dhugaa dubbachuuf. Bichaa samii bayu naan hin jedhin malee. Samii bayin jedhin. Qaama kee asirraan kutii dhiiga keetiin maqaa koo barreesse naan asirratti to'ate ilaaltu asirratti barreessa. Indoommee maa inni ka ofitti niqqisimu maa jedhan ka uumuun muraneessa maqaa kee biiftuu jedhee gal ofirra barreessa. Dura sitti qubee maqaa kootii godhadheen gaabbaadha wallahi. Bakka walumatti haa dabalamu itti naqi itti dabala. Haraama niqqisaatii otoo hin taane. Uzbilla jedhe haraam jetta jedhe deemtee amma barbootaa kana gadhiisuu fi bara akka haraama ta'e sicha mara nuun beekaa jedha malee isin gubuuf. Anuun jaalladhu. Haraama. Rakkoodha bara. Niqqisaatiitti rakkoodha bara. Anuuntu hin jaalladhu. Garuu ummatuma jilaa kana iyyisiisumaan malee anuun jaalladhu. Garuu niqqisaatiittiin kun wanti sii galuu qabu. Yoo ati niqqisaatiin maqaa namaatiin godhatte fakkeenyaaf maqaa keetiif maqaa namaatiin asirratti. Dhiira abbaa kanaa haa isiin hin jedhu quba qabaadhu. Yoo ati maqaa kootiin godhatte. Garuu dhiirri hin jedhaala hin beeku. Shamarran dhiiraan hin jettu. Shamarran dhiiraan hin jettu. Hin jettu bara. Maali? Yoo dhiirri maqaa jaalallee isaatii fi maqaa isaa asirra fakkeenyaaf baaf qaayoon godhe asitti baaviis qaayoon jedhee asirratti barreesse shamarran salaamatan aan hin jettu. Salaamatu kan rabbiin jettu. Anin qaba kaan bakkam ta'a dur. Fidime. Hin badu amma ishee akkam kaa dura nin qaba kun ofirra. Eessaa qabda? Bakka mul'isuu fi bakka mul'atuu qaba sanu. Iddoo mul'atuu qaba. Jechuun bakka nutti mul'isuuf ulfaatu moo bakka kaan bakka mul'atudha. Ni mul'ata. Isti yoo kanaa gadi ta'e rakkoon qabu kanaa gadi yoo ta'e nutti agarsiise. Asii ol akkana. Asir. Asirra moo? Meerra xayyibu. Keessaan nutti agarsiise. Keessaan nutti agarsiifte. Attam godhe ishiin irraan badu. Maqichi maal jedha sila? Qubichi MB. MB. Mubaarik musammaati? Wallahi mubaarik fakkaata. Dubaayitti deddeebi'a. Laa wallahi laazim. Aadaa mubaarak illee maqaa MB irraa qaba. Nama salphanne wallahi billahi. Kun kan gisee xiqqishuu an kutaa ja'a baradha ogguusan.
Naagaleera wallahi. Okay. 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 Akkam godham. Gizee san kutaa ja'a baradha. Gizee kutaa ja'a baradhu anuyyuu tamaariidha. Elementaryidha. Eessa beekama waa'ee. Bakkuma maqicha sanarra maal goota seeti? Feestaalii gubdee akkasiiti bakkuma maqaa sana irratti coccobsita. Bakka maqaa sana qofarra. Aboo gubatu maqicha. Qaraayyuu maal abboo? Qubee maal emmiidha jettee okay maaziree jechuudha. Sobuu immoo hin dandeessu argina. Maazerii immoo hin jiru. Ani soba illee hin jaallu. Maazerii illee miti. Qubee maatii keenya keessa emmiin hin jirtu. Iska jiidha maqaan maatii keenya keessa jiru. Okay. Ay sultii bade. Adilaa jirta rabbeede. Ishi. Mubaarak sammaatu akkas. Amma gaafa Mubaarakiin Ati argite. Mubaaraki kaleessuma haasa'eef Mubaarak hin jedhini kun waa waggaa kun xiqqeen an tamaarii tureeti elementary. Xiqqishuu tureeti በጣም xiqqishuu. Fiqirii maal eegaltee elementarii xiqqishuu turtee fiqirii eenyu si qabeenna niqqisaatii godhatte. Abbaatee kan gizee kutaa ja'a baradha guusan. Tayyib. Atu baay'ee xiqqoodha. Akkamitti godhatte garuu haraaman ta'u barre wallaahi achiin ta'u jedhan. Rabbiirraa nama gaafatu. Akkam kan kee halaalaa asirra jiru. Kee halaalaa? Ani dhugaa dubbachuufi anis xiqqoodha. Haa ta'u ani hin godhan. Maaf godhatte? Nama naa godhe malee ana miti utuun hin beekin namni naa godhe. Anallee namatu naa godhe. Garuu balleesseeraan isa gurraacha keessaa balleesse wama xiqqoo si keessatti hafte bar. Isa gurraacha balleesseera. Gurraacha balleessee ofii kootii akkas godhee bismaaraan akkasitti gurraacha amma inni badu sanatti foon kutee wallaahi dhuguma bar. Gurraacha balleessee wama xiqqoo si keessa mul'atti amma xiqqoo akkasi. Malee fiqirii miti fiqirii namaa miti. Isa qubee maqaa kootiiti. Kiyya dammoo anillee akkasuma tamaarii ture micattii hiriyaa xiyyaa takka jaalalleen qabdi ture isheenis naqqasatte qubee isaatiin. Anallee bakka qubee bii jedhanii ibannee ol qabeessi mul'isee oole. Dhugaa dubbachuu fi hin sobiin fikirii eegalteetta. Fikiriiuma eegaltee maqaa isaatiin godhatte. Amma ishee akkam godhe walumaa galatti furmaata si gaafataara bar waan kun darbee mi. Furmaan isaa maali? Utuu si bira jiraadhe harka kee bakka sana naannesseen irraa mura qaba. Millaacii wayitii. Suutaan hin balleessu bar. Murtee akkam ta'a booda fayyaana dhorku feeta? Jechuun abadu bakkisu bakka qubee sana naannessee irraa mura.